Ligi Englandin taphoonni torbee 16 boroo eegaluun hanga wiixataatti dhufuun taphatamu. Taphoota shanan boru taphataman keessaa dursaan liigichaa Liverpool dirree isaa Anfield Roaditti Fulham waliin morkata. Gareen Arne Slootin leenjuu Liverpool ga'umsa ol'aanaa dorgommii Awurooppaa fi liigichaan agarsiisaa jiru itti fufsiisaaf eegama. Liverpool taphni qixxeessuun tokko osoo isaaf garaagarummaa qabxii afuriitiin liigicha dursaa jira. Torbee 15ffaa liigichaan sababa haalli qilleensaa gaariin turiniif taphni Merseyside Everton waliin taphachuuf ture yeroo biraatti darbe. Injifannoo tapha Champions League Awurooppaa Girona irratti galmeesse barii Fulham waliin morkata. Gareen Marco Silva Fulham torbee darbe Arsenal waliin goolii tokko qixa ba'uunsaa Liverpoolis qoruu akka malu tilmaamame. Fulham taphoota hundaa jaha darbe keessaa tokko qofaan mo'ame. Garichi amma qabxii 23 sadarkaa 14ffaarra jira. Odeeffannoo garee wal qabatee gama Liverpoolii Ibrahima Konate, Conor Bradley, Kostas Tsimikas, Federico Chiesa fi Thiago Jota sababa miidhamaatiin taphooruu ala ta'uun ibsameera. Fulham Joachim Anderson fi Reece Nelson sababa miidhamaatiin Tom Kearney fi Calvin Baizin ammoo adabbiin akka hin taphanne beekameera. It is going to flex and it's in. Everton have the lead, the free kick deflects and game. Taphni Arsenal dirree isaa irratti Everton simatus tapha biraa eegamuudha. Arsenal torbee darbe Fulham waliin goolii tokko qixa erga bahee booda Champions League Awurooppaatiin Monaco galchii 3-0 injifachuun Everton waliin taphata. Bara kana kubbaa rogaa galchuun mallattoo isaa kan ta'e Arsenal borus sodaan guddaan warra toofii kubbaa dhaabbate akka ta'e leenjisaan garichaa Sean Dyche dubbataniiru. Arsenal bara kana kubbaa rogaa 101 argate keessaa torba gara gooliitti geeddaruun liigichaan morkataa hin qabu. Gareen Mikel Arteta bara darbees kubbaa dhaabbaterraa goolii 22 galcheera. Isaan keessaa gooliiwwan 16 kubbaa rogarraa rukutamaniin kan galanidha. Akkuma Arsenal morkataan isaanii Evertonis garee kubbaa dhaabbaterraa galchuun rikoordii fooyyee qabu yoo ta'u, erga Sean Dyche bara 2023 leenjisaa ta'uun gara Everton deemanii kilabichi peenaalitii dabalatee kubbaa dhaabbaterraa goolii 31 galcheera. Everton taphoota sadan darbeen goolii galchuu hin dandeenye. Tapha boruu kanaan hongeen goolii garichaa ni furamamoo itti fufa kan jedhus ni eegama. Arsenal taphoota sadan darbe Everton waliin taphateen hunda isaatu injifachuun rikoordii fooyyee qaba. Odeeffannoo gareetiin wal qabatee Ben White, Tomiyasu, Timberii fi Thomas Partey sababa miidhamaatiin tapha boruu ala ta'uun ibsameera. Taphattoonni murteessoon garichaa Gabriel Magalhaes, Ricardo Calafiori fi Alexander Zinchenkoon miidhamarraa fayyuun gara shaakalaatti deebi'aniiru. Gama Evertonii Yusuf Chermeti, James Garner fi Tim Erogbunaan miidhama yeroo dheeraatiin garee kana ala kan ta'an malee miidhama haaraa hin qabu jedhame. Boruma Newcastle United, Leicester City, Wolves, Ipswich Town akkasuma Nottingham Forest, Aston Villa waliin taphatu. Two giant football clubs, the Reds against the Blues. Dilbata tapha cimaa torbee kanaatiin darbii Maanchuan marsaa 195ffaan Etihad irratti Manchester Cityin Manchester United waliin morkata. Shaampiyooniin waggoota 4 darbee Cityin raafama keessa taa'ee tapha darbii kana taphata. Taphoota hundaa 10 darbe keessaa tokko qofa injifachuun rakkoo keessa kan jiru gareen Pep Guardiola Cityin darbii Maanchuan kanaan qabxiin galmeessu murteessaa akka ta'e dubbatamaa jira. Pep Guardiolaan tapha Champions League Awurooppaa Juventusiin mo'aman booda gareen isaanii tapha gaarii akka taphatee fi yeroo gabaabaa keessatti gara ga'umsa duraanitti akka deebi'u dubbatanii ture. Isaan kan haa jedhan malee Cityin goolii keessummeessuu fi goolii galchuu dadhabuun gareen kun akka jedhame gara ga'umsaatti deebi'uuf yeroo itti fudhatuun hin oolu jedhamaa jira. Morkataan isaanii Manchester United leenjisaa haaraa jalatti taphoota Premier League 4 qabxii 4 galmeessuun akkuma City ga'umsa laafarra kan jiru yoo ta'u, taphni garee lamaanii injifannoo kamiin goolaba kan jedhamus ni eegama. BBC'n akka gabaasetti gareen lamaanuu ga'umsa gadi bu'aa irratti argamu. Garuu taphni darbii waan ta'eef morkii cimaa arguu dandeenya jechuun barreesse. Manchester City ammas ittisa irratti taphattoota murteessoo dhabeera. Rico Lewis adabbiin Kyle Walker, Nathan Ake fi John Stones akkasuma Oscar Bob, Manuel Akanji fi Ruben Diaz sababa miidhamaatiin garee kana alatanii jiru. Joshua Gvardiol fi Phil Fodenis garee kana keessatti akka hin hammatamin leenjisichi dubbateera. Garee Ruben Amorim Manchester United ammoo Luke Shaw, Victor Lindelof fi Johnny Evans adabbiin garee isaanii alataniiru. Taphoota biroo dilbata geggeeffamaniin gareen Enzo Maresca Chelsea Brentford simatu. Southampton Tottenham Hotspur Brighton Crystal Palace waliin taphatu. Wixata Bournemouth West Ham waliin morkata.